Ganna jalqaba hirmaatonni marii keenyaa waamicha isinii taasisne fudhachuudhaan asitti nu argamtan maqaa hordoftoota akkasumas maqaa OBN'n guddaa isin galateeffannaa baga nagaan dhuftan. Mariin kun kan inni qophaa'e yeroo jalqabaatiif foorumii ayyaana magaalota Oromiyaa magaalaa Jimmaatti bara kana ayyaaneffamu sababeeffachuun kan qophaa'e jalqaba biiroon misooma magaalaaf manneen Oromiyaa marii kana nu qopheessuu isaatiif maqaa hordoftoota OBN'n guddaa galateeffannaa. Egaa keessattiyyuu kaayyoon foorumii ayyaana magaalota kanaa magaalota gidduutti walitti dhufeenya cimsuudhaaf magaalonni keenya qulqulluu magariisummaa fi hawwattummaa akka isaan qabaataniif kenniinsi tajaajilaa fi bulchiinsi gaarii magaalota keessatti akka inni mirkanaa'uuf yookaan dhugoomuuf shoora olaanaa qaba. Kana malees immoo dargaggoonni keenya carraa hojii babal'aa argatanii akka isaan fayyadamummaa ta'an gochuu keessattis foorumiin magaalota adda durummaadhaan kanaan ol qabatee egaa marii keenya har'aa irratti ayyaanni kun maaliif kabajamaa kanaan ol qabatee magaalotumti naannoo Oromiyaa keessa jiran hojii misoomaatiin keessatti iyyuu haaromsaan asitti maal fakkaatu kan jedhu hirmaattonni marii keenyaa bal'inaan kaasneeti kan nuuni mari'annu. Akka carraa jalqabaatti foorumiin ayyaana magaalotaa qopheessuun maaliif barbaachise kan jedhu biiroo irraati yaada ka'umsaa eega fudhanneen booda marii keenya tartiibaan adeemsisaa deemnaa jechuudha. Carraa jalqabaa biiroo misooma magaalaaf manneen Oromiyaatiif hin kenna. Foorumiin magaalota Oromiyaa tokkoffaan isa jalqabaatiif jechaadha akka naannoleetti kanaan dura guyyaan isaa dogoggoraan darbeeti ture. Gaafa 18 waxabajjii 18 haga 22tti magaala Jimmaatti kabajama jechaadha. Egaa kaayyoon isaa akkuma mata duree isaa irratti ibsameen magaalota fayyadamummaan uummataa keessatti mirkanaa'e haaromsa keenyaaf mata duree jedhuudhaan kan foorumiin kun gaggeeffamu. Kaayyoon isaa inni guddaan egaa akkuma beekamu naannoon keenya akkuma biyyaattis immoo haaromsa gadi fageenyaa xumurree mootummaa bifa addaatiin gurmeessinee yeroon kun yeroo tasgabbiin akka naannoo keenyaatti tasgabbiin waaraa uumamedha. Kana waan ta'eedhaaf magaalonni keenya magaalonni naannoo keenyaa bakka tokkotti walitti dhufanii muuxannoo qaban walirraa baratanii uummata isaaniitiif rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu magaalaa jireenya ilma namaatiif toltu qulqulluu magariituu yeddugaleessa daldalaaf tuurizimii taatu kan carraan hojii keessatti mirkanaa'e akkasumas immoo giddugaleessa kalaqaa taatee akka itti fuftu magaalonni walirraa akka baratanuudhaaf jedhameeti sagantaan kun kan qophaa'e jechaadha. Walumaa galatti magaalonni keenya egaa qophii kanarratti qaamni hirmaatu hedduu magaalonni ni hirmaatu gara magaalota 120 gara 130 lakkaa'amatu ni hirmaatu. Yuunivarsiitonni ni hirmaatu. Dhaabbileen misoomaa ni hirmaatu. Qaamoleen kun hundinuyyuu misooma magaalaa keessatti gaheen isaanii guddaadha. Kanaaf hundumti isaaniituyyuu hojii magaalaa keessatti hojjannu fayyadamummaa uummataa keessatti mirkanaa'e taasisuu keessatti yeroo isaan muuxannoo walirraa baratanu waadaa isaanii haaromsanu. Keessumatti yeroo nu ammatti argamnu yeroo karoorri waggaa itti qophaa'udha. Qophii karoora waggaatiin dura sagantaa kana qopheessuun kan keenya magaalonni hundinuyyuu muuxannoo kanarraa argatan warri qaamaan argamanis warri qaamaan hin dhufnes miidiyaadhaan karaa adda addaatiin darba waan ta'eedhaaf irra caalaa hawaasa isaanii gaafii uummataa yeroodhaa yerootti dabalaa jiru kana deebisuudhaaf akka isaan dandeessisutti muuxannoo isaanii gabbifatanii keessumatti immoo tajaajiltummaadhaaf karaa beekumsa qabuun uummataaf tajaajila kennuudhaaf akkaataa isaan dandeessan kan godhanudha. Abbootiin qabeenyaas waamamu bal'inaan warri qaamaan argamanis warri hin dhumnes heddumminaan waltajjii kana hin hirmaatu jennee ilaalla. Magaalonni Oromiyaa yeddugaleessa investimentii akka ta'u barbaadama. Investoroonnis magaalota Oromiyaa keessatti investi gochuu barbaadu. Kanaaf magaalaa 600
wayii qabna akka Oromiyaa 660 qabna. Kana keessaa gara 130 ni jiraatu fooramii kanarratti magaalota 130 bakka adda addaa dhaqanii carraa hojii isaan qabanu gaafatanii achirratti hojii hojjechuudhaa qabanu gara sanatti deemurra magaalota 130 bakka tokkotti argatu jechaadha. Bakka tokkotti argatu carraa investmentii magaalotni sun qabanu hin ilaalu qophii isaan keessummeessuudhaaf onnatanii of qopheessaa jiran ni ilaalu. Kanaaf abbootii qabeenyaatiif sochii investmentii gara fuula duraatiifis carraan bala jedhameeti kan ilaalamu jechaadha. Magaalaan Jimmaa qopheessitu qophii ayyaana kanaati. Marii keenyarra magaalaa Jimmaarraa yoo jiru ta'e qophiin jiru maal fakkaataa kan jedhu carraa tan ulaannaa. Magaalli Jimmaa har'a osoo hin ta'in durirraa jalqabee magaala umurii dheeraa qabduu fi yoo xiqqaate waggaa 200 magaala umurii qabduudha. As keessatti magaalli Jimmaa seenaa gaggaarii fi seenaa boonsaa akkasumas giddugala aadaa yookaan hambaa mootii Abbaa Jifaar yookaan uummata magaala Jimmaa fi akka Oromiyaatittis hambaa seenaa fi aadaa guddaa naannoo keenya fi biyya keenya ibsuu danda'anii fi sadarkaa addunyaatitti illee beekamtiin yoo kennameef seenaa akka seenaatitti galmaa'uu danda'an waan baay'ee of keessaa qabdi. Akka naannootitti magaalli keenya magaala dorgomaa ta'uudhaaf qophiin kun hin barbaachisaa. Akka naannoo keenyatti bira darbee akka magaala Jimmaatittis achi magaala Jimmaatitti qophaa'uusaa magaalli keenya gama biraatiin of dhaadhessuu keessatti illee carraa investimantiidhaan wal qabatee jiru. Akkasumas abbootii qabeenyaa hawwataa gochuu fi carraa misoomaa qaban keessatti akka hirmaatan gochuu keessatti magaalli kun nuuf carraa guddaadha. Haa ta'u garuu kana wal qabsiisnee magaalli Jimmaa yeroo ammaa kana abbaa qophii kanaatis waan taate gama biraatiin dorgomaadha waan ta'eef magaala kana keessatti qophiin taasifamaa jiru qophii bal'aadha. Kanaaf dursa qophiin taasifamaa ture koreewwan garaagaraa dhaabbachuudhaan walta'iinsa biiroo misooma fi magaalota Oromiyaa waliin qophii bal'aan taasifamaa kan turee fi raawwii keessattis yeroo ammaa kana koreewwan garaagaraa dhaabbatee qophii iddoo qophiitiin wal qabate magaalota Oromiyaa keessa jiran baay'eetu hirmaata. Kanaaf keessummoota simachuudhaanis wal qabatee iddoon ciisichaa fi qophiiwwan bashannanaatiin dhimma wal qabatanii fi magaala Jimmaattis ta'e akka naannoo keenyattis dhimmoota ibsuu danda'an qopheessuudhaan wal qabatee yeroo ammaa kana xumura qophii irratti argamna. Kanaaf as keessatti dhimmoonni qophii kanaaf barbaachisan yeroo yookaan guyyaa jedhame sanii irraa jalqabee kan xumuramee hojiitti galamu ta'uu isaatii fi akka waliigalaatitti wanti kana keessatti shakkiin jiraatus kan hin jirree fi karaa nagaa fi karaa tasgabbii qabuun illee akka xumuramuuf gama nageenyatiinis qophiin barbaachisaa ta'e karaa hirmaannaa hawaasa magaala Jimmaatiin fi dargaggoota yookaan qeerroo keenyallee dabalatee as keessatti karaa hirmaachisaa ta'een abbootii qabeenyaa fi abbootii amantaa yookaan abbootii gadaallee as keessatti koree olaanaa keessatti hammatamanii hanga sadarkaa gandaa fi gandaa gadiitti yeroo ammaa kana hubannoo wal fakkaataa qabatanii sochii keessa kan jiran ta'uu isaatii fi akka waliigalaatittis sochiin yookaan dadammaqiinsi uummataa yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin kan ifaa jiruu fi raawwii hojii qabatamaa keessattis qulqullinaan fi hirmaannaa dhimma kanaaf wal barbaachisuun illee wal qabatee tumsi taasifamaa jiru ho'aa fi hawwataa ta'uusaa gama kanaanis keessummoonni gara keenya dhufan kana beekanii fuula gaarii yookaan gammachuudhaan akka dhufanii waamicha keenya dabarsina. Hordoftoonni OBN kan isin hordofaa jirtan marii addaa OBN foorumii magaalota Oromiyaa yeroo jalqabaatiif kabajamu sababeeffachuudhaan qopheessedha. Egaa qophii kanaan birattis marii keenya irraa keessatti magaalonni keenya walumaa gala maal fakkaatu haaromsaan asitti kan jedhu bal'inaan kaasnee mari'anna. Keessattiyyuu fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu kan jedhu mootoo keenya isa guddaadha waan ta'eef magaalonni keenya gama kanaan haaromsaan asitti yeroo madaalaman gama kenniinsa tajaajilaatii fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuutiin jijjiirama isaan fidaa jiran akkamittiin ilaalamaa kan jedhu obbo Kaffaloodhaaf hin kenna. Magaalonni keenya akka biyyaatti magaalota biyya kana keessa jiran keessaa baay'inaan yeroo ilaallu Oromiyaa keessa magaalli hedduun jira. Magaalota hedduu jiran kana keessatti muuxannoon hedduunis madduu kan danda'u carraan hedduunis kan keessa jiru
teessuma lafa keenyaatiinis haala mijaawaa kan qabdu Oromiyaa waan ta'eef guyyaanii magaalotaa Oromiyaa irraa akka Oromiyaatti qophaa'uun isaa magaalota keenya akka biyyaatti jiraniifis ka'umsas ta'a muuxannoo gaariis ta'a jedhamee yaadamee kan qophaa'e magaalota keessatti magaalli dirree siyaasaati giddugala dinagdeeti magaalonni dirree siyaasaaf giddugaleessa dinagdeeti taanaan immoo dubbiin hundinuu ka'umsisa magaala irraati jechuudha. Kanaaf fayyadamummaan uummataa magaalota keenya keessatti keessaayyuu haaromsa gadi fagoo geggeessine as rakkoowwan magaalota keessatti mul'achaa turan maaliin fooyyessuu dandeenya eenyutu fooyyessuu qaba kan jedhu adda bahee ergama fudhatee hooggansi sadarkaan jiru hojiitti galee as hundaa ol immoo rakkoowwan adda ba'an kana irrattis hawaasa mariisisuutiin hawaasnis abbaa fala sana akka ta'u hooggansi qofti qoratamee kan itti deebi'u hin taane hooggansiif uummanni waliin ta'ee jiraataa waliin ta'ee faayidaa waliif akka socho'uu danda'u ergama walii kennaa waliin qorachaa ergama walii kennaa walitti deebi'ee waliin mari'achaa dhufee jira. Kana keessatti rakkoowwan hawaasni dinagdee magaalota keenya keessa jiran amma ta'e fooyya'aa yeroo yerootti jijjiiramni dhufaa mul'achaa jira jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'e ammas hundaa ol fayyadamummaa dargaggoota keenyaa dargaggoonni kuma dhibbaan lakkaa'aman bara baraan yuunivarsiitii ba'aa jiru. Dhiyeessiin humna kanaaf dhiyeessinu waliin yeroo ilaallu immoo kan waliin simannee fi hojiin guddaan gaggeessitoota keenya magaalaa sadarkaan jiran irraa kan eegamu akka ta'e rakkoowwan bulchiinsa gaarii yeroo gara yerootti hiikamaa dhufan akkuma jiranitti ta'anii ammas hawaasni keenya tajaajila saffisaa argachuu irratti tajaajila qulqullina qabuu fi yeroo barbaade argachuu irratti dhimmoonni jalqabuun akkuma jirutti ta'e ammas hojiin guddaan kan nu eeggatu ta'uusaa kan immoo hirmaannaa hawaasaatiin jiraataa magaalaatiin ammas furaa kan deemnu waan jalqabne walitti dhufeenya hooggansaaf jiraataa magaalaa walitti qabne cimsinee yoo deemne rakkoowwan mul'atan hiikamuu jalqaban kun gara fuulduraatti hiikamuuf carraa guddaa kan qabanii ta'uusaati. Kana gochuuf qindoominni magaalota Oromiyaa keessa jiranii fi hooggansaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Rakkoo waliin hiikuudhaaf qaamni tokko rakkoo magaalota keenya keessa jiru hiikuu hin danda'u. Kanaaf hundinuu gahee qabachuudha. Jiraataan magaala sana keessa jiru kutaan hawaasaa magaala sana keessa jiru hundinuu gahee mataasaa waan qabuuf iddoo tokkotti walitti dhufuun keenya carraawwan Oromiyaa keessa jiran mara iddoo tokkotti magaalaa tokko keessatti arguudhaaf carraa arganna. Beekumsaa fi muuxannoo magaalota keessatti iddoo tokkotti argachuudhaaf carraa arganna. Magaalota Oromiyaa keessa jiran magaala Jimmaa keessatti arguu dandeenya. Rakkoowwan bulchiinsi gaarii akkamittiin hiikamaa akka turanis magaala tokko keessatti muuxannoo iddootti walirraa argannu carraatu uumama. Gama hundaan immoo walitti hidhamiinsi gabaa magaalota kana keessatti carraawwan Oromiyaan qaban hunda iddoo tokkotti argame maal qaba magaalli kamtu maal qaba kan jedhu iddoottiin gabaas walitti nu carraa uumuudhaaf rakkoowwan hawaas dinagdee keenya karaa ittiin hiikamuu danda'uuf carraa guddaa kan qabu ta'uu isaati. Amma kanaan ol qabatee obbo Kaffaaluu dhuguma haaromsaan asitti jijjiiramoonni mul'atan jiru magaalota keessatti garuu walqixa deemaan jiranidha magaalonni amma kan inni jedhamaa jiru. Magaalonni tokko tokko gama hundumaan gama bulchiinsa gaariin kenniinsa tajaajilaan misoomaan magariisummaa qulqullinaan yeroo isaan baay'ee deeman kaan immoo bifa wal fakkaaturra hin jiran waan ta'eef kana wal simsiisuu keessatti amma barbaadamu irratti xiyyeeffatamee hojjetameera magaalota irratti. Egaa kana wal simsiisuudhaaf dhugaadha magaalonni keenya sadarkaa wal fakkaaturra hin jirani. Kun waa lamarraa ka'a. Gama tokkoon geggeessummaan nuyi kennu nurraa madda. Geggeessummaan hooggansi keenya sadarkaan jiru hubannaaf ga'umsa magaalaa geggeessuuf beekumsa inni qaburraa madda. Gama biraatiin immoo uummanni dammaqee fi hawaasni dammaqee magaala sana keessa jiraate hooggansa waliin qindoomee hojjechuu dhiisuurraa kan maddu. Kanaaf akka mootummaatti kan taasifamaa jiru maa'inni gama tokkoon geggeessaan hawaasaa waliin walitti dhufee hojjechuu danda'u, gaaffii uummataa deebisuu danda'u, yeroodhaa gara yerootti
sadarkaa fedhiin uummata magaalota keessa jiran irra ga'een hoogganuu danda'u sirreessuudhaaf hooggantoonni sadarkaa adda addaatti jiran akka isaan iddoo qabatan haalli taasifamaa jira. Gama biraatiin immoo hooggansi dhufe kun ofii isaatiif jijjiiramuun ga'aa waan hin taaneef abbaan misoomaa guddaan kallattiitiin fayyadamu uummata waan ta'eef uummannis hooggansa kana cinaa dhaabbatee yoo hooggansi kun hanqina qabaatee itti hime yoo hooggansi kun yaada isa xiqqaata ta'e yaadaan deggeree maallaqa dhabe maallaqaan deggeree misooma magaalaa isaa keessatti hirmaachuudhaaf socho'uu akka qabu kallattii qabannee kan itti deemaa jirru jira. Humni namaa jijjiiramuutiin yookaan hooggansi fooyyee qabu qofti dhufuutiin magaalonni keenya jijjiiramuu hin danda'an. Jijjiirama magaalaa keessatti fiduudhaaf hawaasni akka inni fayyadamu, dargaggeessi akka inni fayyadamu, daldalaan harka qalleeyyiin magaalota keessa jiran akka fayyadamu gochuudhaaf tumsi hawaasaa jiraattota magaalaa hundinuu baay'ee murteessaadha. Tumsa kana fiduuf immoo hooggansi kana qindeessee hoogganu immoo jiraachuu danda'uu qaba waan ta'eef isaaf at least namni gahoomee akka inni gaggeessuu danda'u leenjiitiin hubannootiin akka waliigalaatti immoo kaayyoo foramii kanarraatis namni muuxannoo walirraa argatee tokko irraa baratee akka inni deemu gochuudhaaf hojiin jalqabame jira kun cimatee itti fufuu danda'uu qaba jechuudha. So fayyadamummaa dargaggootaa hawaasa magaalaa haaromsaa as jiru jijjiiramni gaariin jira jennee fudhanne jijjiiramni jiru garuu fedhii hawaasaa wajjin kan waliin simne waan ta'eef hawaasnis dammaqee geggeessaanis cimee sana hoogganee at least magaalonni keenya biyya kanaaf ga'ee isaan gumaachuu qaban keessatti akka isaan ba'an diinagdee biyya kanaa maddisiisuu keessatti ga'eesee Oromiyaan ba'uu akka dandeessu magaalonni Oromiyaa iddoo guddaa qabu waan ta'eef kana keessatti ga'ee isaanii ba'uudhaaf socho'uu danda'uu qabu. Kana qofa odoo hin taane immoo dorgommii akka biyyaatti geggeessinuufis iddoo guddaa qaba jechuudha. Dorgommii magaalota biyya sadarkaa biyyaatti geggeessinuufis muuxannoon asirraa argannu kun magaalota keenya dorgomaa gochuudhaafis iddoo guddaa qaba waan ta'eef barbaachisummaan isaas iddoo guddaa qaba. Dargaggoonni qeerroo marii keenya irratti argamtan mee haaromsaan asitti magaalota keessatti jijjiiramaa jiru akkamittiin ilaaltu? Ammoo akka hodhaa yookaan chaalenjiitti wantoonni hiikamuu qabanoo maal fa'i kan jedhu carraa laannaaf jechuudha dargaggootaaf. Haaromsanas keessattuu fayyadamummaa dargaggootaa waliin wal qabatee garaagarummaan jiru maa inni ka jedhu irratti garaagarummaa guddaa qaba. Dhugaa dubbachuuf dargaggoota Oromiyaa bakka bu'ee yaada kana kaasu haaromsa dur dargaggeessi akkamitti akka ilaalamaa ture. Gaafiin dargaggeessi akkamitti akka ilaalamaa ture ni beekama jechuudha. Dargaggeessi yoo gaafii gaafatu akka ilaalcha biraatti farrajamaa ture. Gaafii misoomaa yoo gaafatu, gaafii mirga uummata kana yoo gaafatu, gaafii fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuu waliin wal qabatee yoo gaafatu, haaromsa dur akka ilaalcha biraatti farrajamaa ture. Haaromsa booddee garuu mootummaan dhaga'uu jalqabeera. Garaagarummaa guddaa jira. Gaafiin dargaggoota keessattuu bajeta guddaa ramaduu irraa jalqaba. Fandii marmaartuu kaasuu dandeenya. Fandii guddaadha. Which is xiyyeeffannaa guddaadha jechuudha. Kanaaf fandii sana ramaduu qofa otoo hin taane amma keessatti iyyuu dargaggoonni keenya magaalota keessa jiran leenjii gahaa argatanii carraa hojiin uumamee fi lafaan ol qabatee rakkoonni jiru bakka gabaan ol qabatee kanaan ol qabatee kenniisi tajaajilaa haaromsaan asitti amma maal fakkaata? Haaromsanas keessattuu amma fandii sana qofa ramaduu qofa osoo hin ta'in fandiin sun dargaggoota bira yoo ga'u karaa dargaggoota hirmaachisaa ta'een tokkoffaa calallii fi galmee irraa jalqabee dargaggeessi akka hirmaatu. Noo ati dargaggeessa miti, noo ati hojii dhabaa miti jedhee calallii irra abbaa ta'e jechuudha.
abbaa ta'ee calallillaa galmeerra jalqabee hirmaateera. Kanaan wal qabatee baay'ina waliin wal qabatee dargaggeessi bal'aadha akkuma manni irraa kaa'amaa jirus kumaatamaan wanti lakkaa'amu yuunivarsiitii irra eebbifamee bahaa jira. Bifa barbaadamuun hamma jiruun dargaggeessi gara hojiitti galeera jechuu baannus abdii guddaa uumeera dargaggoota biratti. Chaalenjiiwwan jiranoo akka hudhaatti waan chaalenjii waliin wal qabatee kana yoo jennu marii keenya irraa hooggantoonni sadarkaa adda addaatti qooda fudhattoonni jiru. Carraa hojii uumuurraa, biiroo baalataa Oromiyaa irraa, biiroo indaastirii misooma manneenii, magaalaa misooma manneenii irraas jiru waan ta'eef kaanis jiru akka hudhaatti yookaan waan furamuu qabu ammas irratti xiyyeeffatamuu qabu yoo jiraate tunuu kaastee. Thank you. Akka hanqinaaleetti wanti ni kaasuu barbaadu tokkoffaa liqii waliin wal qabateedha. Ammas fandii marmaartuu gadhifamee dargaggoonni baay'ee gara hojiitti galaniiru, daabboo nyaachuu jalqabaniiru. Magaalota garaagaraa keessatti ammallee waldaan gurmaa'ee liqii kanan hin arganne ni jiru. For example, magaalaa keenya kaasuu dandeenya. Magaalaa Adaamaa. Waalqoon kana yaaduu qaba jechuudha. Waldaan sun gurmaa'ee ji'a 9, ji'a 8 guuteera. Waggaa warra guutaa jiran ni jiru. Kan biraa uffata geejibaa Adaamaa waliin wal qabateeti. Achi keessatti dargaggoonni gurmaa'anii haalli itti hojii galan ilaalamee gurmaa'anii achi keessa akka galan yoo jedhamu qajeelfamni addaa magaalaa Adaamaaf peepparii tokkoon jechuudha waraqaa tokkoon baheera. Magaalaa Adaamaaf qofa jedhamee buufata konkolaataa keessatti gurmaa'uu hin dandeessanii. Gaggeessitoota jaarmiyaalee magaalota biraa waliin ni beekna waan ta'eef kominikeetii ogoonu waan akkasiin jiru buufata konkolaataa keessa dargaggeessi gurmaa'ee fayyadamaa ta'aa jira kan jedhu sun nu kaasaa jiru. Akka magaalaa Adaamaatti garuu dhoowwameera. Waa jennee yoo kaasnu hin danda'amu nun jechaa jiru kanatu akka magaalaa keenyatti deebii arganne. Carraa kenneen jiraachi. Gaariidha haaromsaan as qabatee jechuudha. Tokkoffaa jechuudha dhimma haaromsaatiin wal qabatee iyyuu maa inni hanqinoonni jiran maa inni akkamitti furamuu qaban kan jedhu kana jechuudha yeroo walga'iin gandarratti yeroo tokkoffaa lammaffaa irratti adeemsa irratti dargaggoonni baay'isanii hirmaatanii iftoominaan achirratti maaltu jira gama dargaggootillee ammas gama hawaasa keessatti illee hanqinni jiru maali hanqinnoota jiran kan akkamitti furuu qabna kan jedhan baay'isanii kan irratti mari'atan ta'uu isaati jechuudha. Akka ganda keenyatti yeroo ammaa kana jechuudha fakkeenyaaf ijaarsi adda addaa yeroo ijaaramaa jirutti kobilistooniin adda addaa yeroo gamaa jirutti dargaggoota baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufaniif hirmaannaan achi keessatti kan hirmaataa jiran ta'uu isaati. Inni lammaffaa mootu gama liigii dargaggoota irratti torbaaniin ni jira guyyaa sanbata guddaa yookiin uhudii kan jennuun saniin dargaggoonni yeroo sanitti wal ga'anii kan irratti hirmaataa jiranii fi waraqaan eenyummaa akka liigii dargaggootaatti yeroo ammaa kana sirriitti kan kennamaa jiruu fi dargaggoota keenya keessatti illee jechuudha abdii guddaa kan uumaa jiru tokkoffaa abdii guddaan gama mootummaa keenyatti irraan eeguun miidiyaa irraa wantoota darban irra fudhachuu irratti keessoon isaanii yookiin simatee fudhachuu irratti ammallee gama bifa barreeffamaa foormii adda addaa irratti fudhatu irratti yeroo ammaa kana jechuudha namoonni jijjiiramni jira. Hooggansi dargaggoos dhagaa jiraadha kan kanaan duraarra fooyyee qabaa kan jedhudha. Galatoomi carraa kaaniifis akka inni kennuu fi akka dargaggoota kootti yaada kaasuu kootiin dura dargaggoota qeerroowwan adda addaa haadholii abboolii carraa nuti akkasitti teenyeetti mari'annu kanaaf aarsaa adda addaa kaffalanii akkasitti haala hawwataaf miidhagaa fi mirga fi dirqama nurra jiru tokko akka tarkaanfachiisnuuf sadarkaa marii akkasiitiin wal nu quunnamsiisaniif galata galchuun barbaada. Itti aansuudhaan
haaromsa asitti akka dargaggoo tokkootti wantoonni raawwatan dargaggoon haaromsa kanatti akkamitti fayyadamaa ta'ee jira kan jedhamu tokko yaada kaasuun barbaada. Innis maalidha qeerroowwan keenya akkuma jaalawwan keenya adda addaa kaasaa turan baroota darban keessatti yaada isaanii akkaataa barbaachisaa ta'eetiin tarkaanfachiisaa hin turre. Innis yaada isaa gaaffii isaa waan itti fakkaate tokko yerootti ibsachuuf yaalutti wanti taasifamaa ture mormaadha farra misoomaati jedhamee yerootti farrajamee sadarkaa adda addaatiin itti daraarfamaa turetu ka ture sirnoota turan keessatti. Amma garuu kana qeerroowwan keenya dargaggoon keenya haadholiin abbootiin keenya falmachuudhaan sadarkaa adda addaatti mirga isaa kabachiifatee haaromsa dhufe kana cinaa dhaabbatee sadarkaatti yaada isaa waan beeku tokko waa'ee magaala tokko waa'ee maalummaa isaa waan keessa jiraatu tokko na ilaallata jedhee marmii tokko malee sodaa tokko malee sadarkaatti tarkaanfachiisurra gahamee ka jiru ta'uusaa iftoominaan kaasuun barbaada. Dargaggoon itti aansuudhaan dargaggoowwan keenya yeroota darban keessatti sadarkaa yuunivarsiitii adda addaa irratti hiriyoonni keenya bahanii waggaa 2-3 oliitiif hojii tokko malee haalatti taa'aa turantu ka jirutu mul'ata ture magaalota keenya keessatti. Innis haaromsaa asitti dargaggoon hundumtuu otuma hin taane illee garreen ammallee guutummaa guututti waan kun ta'ee jiran jedhu akkaataa ogummaa isaaniitti bifa iftoomina qabuutiin gurmaahanii hojii tokko hojii uummatanii hojii sadarkaatti hojjechuu danda'anirra gahamee jiran jedha. Amma akka dargaggoo tokkotti sadarkaa inni dargaggoon tokko irra gahee jiru biyyittii kana keessatti akka dhalataa lammii biyya kanaatti maaltu nirraa eegama maalis gochaa jira maalis hin gochuu qaba jedhee sadarkaatti waa'ee biyyaaf waa'ee naannoof waa'ee wantotaaf sadarkaa irra yaaduuf waa'ee yaade sana immoo sadarkaatti dubbachuurra darbeellee hamma sadarkaa waan sana kabachiisurra gahee jira dheen guutummaatti kaasuun barbaada jechuudha. Kanaan ol qabatee garuu ammas waan jiru dhugaadha. Jijjiiramni guguddaan jira. Keessatti iyyuu amma kennisi tajaajilaan wal qabatee ammas dargaggoo biraa waan ka'u waan ammas deebii barbaadu yoo jirate sanaan ol qabsiistee waan ati kaastu jira. Sanaan wal qabsiisee kan hin kaasu amma guutummaa guututti kennisa tajaajila duukaa wal qabsiisee kan hin kaasu guutummaa guututti tajaajilli dargaggoo tokkoof or lammii tokkoof or saba tokkoof kennamaa jiru guutummaa guututti ta'ee jira sadarkaa jedhamurra hin geenye because gradually wantoonni hundumtuu sirrachaadha ka jiru gaaffiin uummataas gaaffiin dargaggoos waluma jalaan furamaa jira ka duraarra garuu fooyyee qaba. Amma akka durii dargaggoon hojii yoo dhabe hojiin qabu nama hojiin qabodhee sadarkaatti ani gosa akkasii hojii akkasii dandeetti akkasiin qabadhee waan hojjechuu danda'u tokko uummaturra sadarkaa dubbatee illee waan hojjetu tokko argaturra illee ga'ee jira dheeta yaada. Tole galatoomii. Kabajamtoota hirmaatota marii keenya yaada gaggaariidha ka'aa kan jiru mariin keenya addaa kabaja ayyaana fooramii magaalota Oromiyaa yeroo jalqabaatiif kabajamu sababeeffachuudhaan qopheessine itti fufee jira. Egaa kaayyoon guddaan keessatti iyyuu biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa magaalonni keenya qulqulluu magariisaa fi hawwattoota akka isaan ta'aniif yookaan immoo akka isaan gama hundumaanuu jireenyaaf mijataa ta'anii fi hojjechaati kan inni jiru. Gama kanaan magaalonni keenya amma irraa barbaadamu hojjechaa jiru jijjiiramni naannoo kana jiru maal fakkaataa kan jedhu marii keenya irra kantiiboonni magaalota adda addaa jiru waan ta'eef isaanii fi carraan keenya keessatti iyyuu hirmaannaa uummataa cimsuutiin jijjiiramootni dhufaa jiran maal fakkaatu kan jedhu carraa laannaaf jechuudha magaalotaaf. Foorumii tokkoffaa sadarkaa naannootti yeroo jalqabaatiif Jimma irratti qophaa'u kan ilaalchisee nus akka magaalaa keenyatti egaa foorumicha irratti hirmaachuudhaaf qophii xumuraati kan jirru. Akkuma kaayyoo foorumichaati irraa ka'u nus naannoo sanitti yoo deemnu wal dorgommii addaa yookaan waan biraatiif osoo hin ta'in muuxannoowwan akka
magaalaa keenyattis jiran qabannee keessumaa immoo achitti magaalota hedduunis waan arginuuf muuxannoowwan magaalonni biraa qabanis iddoo itti wal agarree walirraa jijjiirrannuu fi muuxannoo gaariitti wal jijjiirru jenneeti kan laallu. Kanaan wal qabatee keessumaa akka magaalaa keenyattis haa ta'u achittis hin arganne inni kan laallu gama sochiiwwan magaalaa keessatti godhaman gama hojii dhabdummaa hir'isuutti wal qabatee dhimmoota jiran fayyadamummaa dargaggootaa fayyadamummaa uummataa hawaasa magaalaa jijjiiruutiin wal qabatee wantoota hojjetaman naannoo sanitti foorumii kanarraa hin arganneeti. Keessumaa naannoo dargaggootatti kalaqa haaraa warroota qaban akka magaalaa keenyattis qabanneeti kan achi deemnu achittis kan hin arganneeti kan laallu. Kanaaf qulqullinaa fi magariisuu magaalattiinis wal qabatee hojiiwwan bal'aan keessumaa akka magaalaa keenyattis yookaan haaromsa asitti hojiiwwan kallattii hundaanuu hojjetaman jiru. Rakkoo kana haaromsa asitti duguugnee keessaa baanee jirra jechuus baanu garuu mootuu ka'umsi jiru uummata hirmaachisuun hojiiwwan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'an naannoo magaalaatti jiran dargaggoota hirmaachisuudhaan hojiiwwan hojjetamaa jiran jiru. Isaan kana daran iddoo itti wal jijjiiruu fi irraa barannu jedheetani kana yaadu. Magariisummaa qulqullina magaalaan wal qabatee ilaalcha hawaasa bira jiru amma jijjiiramaa jira naannoo sana ammas akka hudhaattis waan ka'u yoo jiraatee fi keessatti iyyuu hirmaannaa uummataa mirkaneessuu keessatti hojiin naannoo magaalaa Sabbataatti hojjetame fakkeenyummaa kan inni qabu muuxannoo gaarii akka ta'e odeeffannee jirra waan ta'eef sanaan wal qabsiisanii waan jiru meetu nuu kaastanii. Gaariidha. Egaa magaala takka jireenya ilma namaatiif hawwattuu akka taatuu fi magaalaa namni gammachuun keessa jiraatu gochuudhaaf tokko kan irratti xiyyeeffachuu qabnu hundumaa olitti magariisummaa fi qulqullina magaalattiin wal qabatee dhimma jirudha. Kanarraa kaanee magaalli keenya akkuma beekamu haaromsaan dura balfa adda addaatiin wal qabatee rakkootu ture. Isa kana amma ganda hunda keessatti duguugnee baasnes jechuu baannu jalqabbiin ittiin jalqabne gaariidha. Keessumaa uummata hirmaachisuudhaan dargaggoota hirmaachisuudhaan. Dargaggoonni mataa isaanii gurmaanii karaa gurmaaniin naannoo dargaggoota 300 ol ta'an hojii qulqullinaa kanarratti haalli isaan ittiin hojjetaa jiran jiru. Dubartoonnis naannoo kanatti. Isarra darbee garuu gandootaaf ganda tokko keessatti zoonii misoomaa qonnee kennuudhaan moodeelumsuudhaan magaalaa magariisuudhaan direneejiiwwan adda addaa hojjechuudhaan mallaqa guddaa baasanii uummanni hirmaannaa isaatiin akka wal dorgomu ganda isaa keessaa zoonii wal dorgome zoonii sun immootu moodeela ta'ee akka ba'uuf hojiiwwan hojjechuu jalqabne jirra. Isa kanarratti gandoota muraasa keessatti wanni ittiin milkoofne jirra jechuudha. Keessumaa balfa dhangala'aa ofirra dabarsuudhaan balfa gogaa immoo iddoo silaatti gatamuu qabutti guuranii akka gatan isarra darbee mallaqa isaanii baasanii direneejiiwwan adda addaa hojjechuudhaan biqiltuu adda addaa dhaabuu fi magariisuu keessumaa dhimma magariisuu wal qabatee jirutti fakkeenya gaarii gandoonni ta'an jiru. Isaan kun immoo ganda keenya hundarratti yookaan gandoota qabnu hunda keessatti akka babal'atan gochuudhaafis hojiiwwan hojjetamaa jiran jira jechuudha. Hubannaan hawaasaa garuu dabaleeraa gama kanaa nama hawaasa balfa balaaleffatee sirriitti immoo hojii hubannaa guddaadhaan kosiiwwan adda addaas haa ta'u xuraawwan adda addaa bifa ittiin maqsuu danda'uun dabaleeraa mee ilaalcha hawaasaa magaalaa keessatti yeroo isin ilaaltan? Gaariidha. Ilaalchi hawaasaa gandaa gandatti garaagarummaan jira. Yaa ta'uti garuu balfa jibbuu balfa ofirraa fageessuu isarra darbee bulchiisni magaalaa akka isaan maddii dhaabbatuuf dhiibbaa gochuu jalqabaniiru. Ilaalchi naannoo kanatti dhufaa jiru keessumaa gandoota moodeelessuu jennee zoonii misoomatiin adda baafnee garee misoomatiin adda baafnee kenninee fi qabeenya isaanii dhangalaasanii hojii hojjetaa jiran kana biratti guutumaan guututti ilaalcha kaka'umsa fi jijjiiramni ilaalchaa jira inneeti kan laallu. Gandoonni biraatis caasaa gandaa dabalatee naannoo isaatti deemanii akka muuxannoo fudhataniif immoo zooniiwwan misoomaa isaan bira jiranittis akka babal'isaniif hojiiwwan jalqabaman gaariidha. Kanarraa kaanee olaallu jijjiiramni ilaalchaa naannoo kanatti dhufaa jiru gaariidha. Abdii nuu kenna jenneeti kan laalaa jirru. Galatooma magaalaa Shaashamanneef. Waliigalasa biiroon misooma magaalaaf manneenii Oromiyaa inishatiivii kana fudhate akkuma namni yeroo gara dorgommii ispoortiitti kubbaa miillaatti deemu dursee ofiisaa qophaa'ee deemutti magaalonni keenya akka naannoo Oromiyaatti of qopheessuu akka qabanii itti fufuu akka qabu kana
inisheetivii fudhachuu akkuma jaalleewwan kaasananis appirisheet gochuun barbaada. Waa hedduu irraa baranna waan ta'eef. Akka magaalaa Shaashamanneetti wantoonni kaasuu barbaadu. Bu'uura misoomaatii fi hojii carraa hojii uumuu walitti hidhamee hojjetamaa turee jira. Haaromsa keessa jirra waan ta'eef ammas isa xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Magaalaa keessatti hojiiwwan bu'uura misoomaa hojjetaman jiru. Bajata magaalli maddisiistuun kan hojjetaman daandiiwwan keessaa daandii kobiliif cirrachaa dabalate. Hojiiwwan magariisummaa magaalaa hawwattummaa magaalaa gabbisuudhaaf qilleensa gaarii magaalaa akka horattu gochuudhaaf qofa osoo hin taane isa bira ce'amee magariisummaan yeroo hojjetamus hojii dhabaan waldaadhaan gurmaa'ee akka inni hojjetu piroojeekticha fudhate kan hojjetamaa jiru jechuudha. Qabatamaan lafarratti Shaashamannee keessatti. Karaa biraa immoo gaafuma hojiin magariisummaa kun hojjetamee raawwatame bakka itti dargaggoonni hara galfatan madda galii akka godhatuu danda'anitti kanaan duras kan jalqabamee jira. Ammas isarratti xiyyeeffanneeti kan deemaa jiru waliigala isaa jechuudha. Magariisummaa irratti waan gaarii jira wanta ka'umsaafis nuu ta'u gaariitti jira jennee laaluu dandeenya kana wal qabsiise. Karaa biraa immoo daandii kobilistoonii hojjetamu magaalaa keessatti dargaggoonni keenya fedhii guddaa qabu. An dargaggeessa Oromoo jijjiiramuusaa qabatamaan warra magaalaa keessa jiru caalaa namni hubatu hin jira jedhee yaadu. Namni tokko naqaxaraa jedhee biiroo dhufaa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Miidiyaarra dhaabbannee dubbachaa jirra waan dhugaa dubbachuudhaaf. Dargaggeessi ijaaraa fi hojiitti nagalchaa bakka kanatti jal'inni jira waan ta'eef sana sirreessa piroojeektii fudhadhee hojjechuu danda'a jedhanii akkasitti dhufaa jira dargaggeessi keenya jechuudha. Hojii daandii koobilii yookiin dhakaa afamaa magaalaa keessatti hojjetamu karaa tokko dhagaa bocamaa akka isaan baasan gurmaa'anii jechuudha. Karaa biraa dhakaa bocamaa baasanii warra dhakaa afuuf dabarsanii akka kennan walitti hidhamni uumame. San qofaa miti hojiin kun walumaa galatti qajeelfamni dambii maaxaa bifa haaraan baay'ees jira. Karaa dargaggeessi keenya yuunivarsiitiidhaa eebbifamee baay'ee fayyadamuu danda'uun hojii hojjetamaa jira. Wanti hundi duguugamee raawwatameera jechuu miti garuu hojiin ka'umsaaf namaa ta'u. Hojiin inisheetivii dabalataatiif namaa ta'u hojjetamaa akka jiru kana wal qabsiisee kaasuu barbaada. Bu'uura misoomaas carraa hojii uumuus bifa kanaan kan kaasuu barbaadu. Gama biraatiin ani kenna tajaajiltummaatiin wal qabate bakki nuti jijjiiramatti fiduu qabnu bakka kana hidhee yaada. Haaromsa keessatti akka waliigalaa ejjennoon mootummaan naannichaa qabuu fi hoggansa haaromsaa amma ijaaramaa jiru qabus hamma ta'e humna dargaggeessaa fayyadamuu qaba. Hawaasni misoomarraan fayyadama. Amantaan nurratti qabu dabalaa jira jennee kaasuu dandeenya. Garuu guutummaa guututti amantaa guutuudha jedhee namanu akka nama tokkoottis jechuudha. Amma akka magaalaa Shaashamanneetti gaariidha jijjiiramni jiru. Garuu ammas kenniisa tajaajilaan wal qabatee keessatti iyyuu kutaalee gandoota adda addaa keessatti fakkeenyaaf lafaan wal qabatee waraqaa eenyummaan wal qabatee rakkoowwan komiiwwan akka isaan jiran hin kaasu. Kana furuu gadi bu'anii ilaaluu keessatti ammas caalmaadhaan uummata tajaajiluudhaaf kutannoodhaan hojjechuu irratti ammii barbaadamu hojjetameera. Haamii barbaadamu hojjetamee hin jiru. Kanarratti jechuudha. Asitti jijjiirama kan fiduu qabnu service delivery irratti kan jijjiirama fiduu qabnu jedhee anis kan kaasaa jiru. Waraqaa eenyummeessaa irratti jallinni hojjetamu jira. Isa qofa miti waldaalee ijaarru kanarratti ijaarama isaarraa kaasee waldaalee himaaxaa jennu kanarratti dargaggeessi hin beeka. Dargaggeessi eenyu walitti beeka. Namoonni hin malle keessa galanii ijaarramaniiru jedhee komiin dhufa guyyaa guyyaan jechuudha. So kanarratti jijjiirama hundee qabeessa finneerra jedhee namanu asirratti jijjiirama hundee qabeessa fiduudhaaf adda baafachaa jirra. Akka nama hoggansa yeroo dhiyoo amma achitti koree qindeessaas ta'e hoggansa seektaraa bifa haaraan haga gandaatti ijaarree jirra. Waanuma jijjiirama irratti fiduu dandeenyu irratti jijjiirama fiduu dadhabne dargaggeessa keenya kumachiisaa jirra. Dargaggeessi maallaqa hin qabu malee beekumsa qaba. Barateera hundi isaa barateera hin beeka yuunivarsiitiidhaa bahe dhaabbilee ogummaa fi teknikaa keessaa bahe. Fedhii jijjiiramaa qaba akkuma sila kaase. Hojjenne dhagaa baannee jiraachuu dandeenya jedhanii biirootti nu bira dhufanii karaarra nu buusanii akka fakkeenyaatti waan tokko kaasuudhaaf utuun kaasiin bira darbuun irra hin jiraatu. Dhaabbata korporeeshinii midhaanii federaalaatu jira. Irshaa sebil jedhamee kan beekamu kan qonnaa baaleerraa qonnaa arsii keessatti argamu kanarraa xaawwaan biyya keessaa biyya alaatti galuudha waan hunda isaa fe'anii buusuu irratti warri hojjetu jechuudha. Dargaggeessi keenya achi keessa hin jiru. Kan biraa miidhuuf osoo hin taane ijaaramnee dugda keenyatti baannee hojjechuu dandeenya. Muuxannoos qabna, kaka'umsas qabna, dafqinee jiraannuu dandeenya jedhanii warri nu bira dhufanii
amma jaarree warra wajjin mari'annee wal amannee itti galchaa jirru jira. Dargaggeessa hojii piroojeektii fudhatanii hojjechuu dhiisi baadhee jiraachuuf haala naa mijeessaa nuun jedhaa jira. Sadarkaa sanatti waa hunda haala mijeessineerra jedhee kaasuu hin danda'u jechuudha. Rakkooleen jiru. Rakkooleen jiru. Rakkoolee adda baasnee jirra. Rakkoolee adda baasne hiikuu jalqabnee jirra. Piroojeektii rakkoomiin jira. Piroojeektiin himaadhaadhaaf kennamaa jira. Piroojeektii himaadhaaf kennamu kanarratti bifa lama komiin kan jiru. Ka'umsi isaa lama kan ta'e jechuudha. Inni tokko ammas piroojeektii irratti jallinni dabalamu hojjetamu hin jira. Gochi kiraasabdummaa kana wal qabatee hin jira waan ta'eef ilaaltanii sirreessuu qabdu jedhanii dhufu. Inni lammata hiyyummaa keessa jirra waan ta'eef hojii dhabaan eebbifamee baay'ee hojii barbaadu heddumina qaba waan ta'eef fedhii fayyadamuu dhaabbatee komiin dhufa. Waliin geenye waan ta'eef komii dhufu adda baasne kan immoo rakkoo keenya irraa ka'uun adda baasne irratti hojjechuudhaaf deemaa jirra. Kanaaf ani waa hunda hojjennee xumurree hin jirru jedhee kakaasuu barbaadeef jechuudha. Garuu daandii jijjiiramaa qabanneerraadha. Daandii jijjiiramaa qabanneerra caalmattuu gara daandii jijjiiramaatti deemuudhaaf haala mijeeffataa jirraa kan jedhu kaasuu barbaadeef. Galatooma kabajamtoota hirmaattota marii keenya. Magariisummaaf qulqullina magaalaa irratti waa muraasa yaada fudhannee gara qabxii taanutti dabarra. Marii keenyarra magaalaa Bishooftuurraa keessumatti iyyuu waldaadhaan gurmaa'anii jijjiirama qabatamaan kan fidan jiru kan jedhu dhageenyee jirra. Isaaniif mee carraalaan. Amma naa laaltan egaa umuriidhaananii nama guddaadha. Waa'ee kosiif waa'ee balfaa kanaa fi waa'ee qulqullina magaalaa kana innaan ilaalu garuu dursee ani boqonna baheen taa'an ture. Amman taa'u garuu innaan magaala kana ilaalu naan Bishooftuu keessan ture. Bishooftuun naa ilaalu haalli ishii kosiidhaan balfa adda addaatiin xuraa'aa kan turtedha duraa. Kanammoo magaallis xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjetarra jira, hojjettis galeera. Kana keessaa waldaan ijaaramee akkuma umurii kan algaan umuriin keessanii maaster waldaadhaan ijaaramuuf dargaggoon dursinaadha dhuguma kun. Akka dargaggoon dursama kennu nan beekaa ammas dargaggoo sana dursa akka kennaniif hojjechaa jira. Maaltu kana keessa sin galchee balfa kana kosii kana hojiirra hojjetan dargaggoodhaaf fakkeenya ta'e. Dargaggoon keenya kan baratee iddoon mallee ooltutu jira. Kan mana caatii oolutu jira. Kan mana adda addaa suusii adda addaa kana oolutu jira. Sun immoo iddoon jiraadhu sanatti baay'inaan an arga. Kanaafuu dargaggoonni kun gurmaanii hojiitti galuu hin danda'u kan jedhuun immoo yaada qaba. Maal hojjettan mee? Itti dhufuudhamaa fi kanaafuu waldaa sana seeneen balfa kana kosii kana magaala keessaa walitti qabnee gara kompoostii hojjechuutti galle xaa'oo orgaanikii kan ta'e jechaadha. Kompoostiin kun mana manaa kan ba'u kosiin mana manaa ba'u haalli isaa adda addaa riiniwuzii kan ta'u jira. Riiyuzii kan ta'utu jira. Haazardii kan ta'utu jira. Ayinnan isaa garuu baay'eedha. Kana addaan baasnee sagirgeetii goonee isa kosii kompoostii kan ta'u dikompoostii kan ta'u kana iddoo tokkotti geessinee hojjechaa jirra. Sanammoo akkuma magaalaatti na biras kan jiran jiru nu gargaaraa kan jiranii giriinarii keenyaaf buufata chiginyii jedhan sanaafis faarmiidhaafis kennaadha jirra jechaadha. Gabaan jira jechuudha. Gabaan jira. Amma anduran kan kaase gaa dargaggoon kana laalee hojii xixiqqaadha jedhee kunxiraadha jedhee akka hin laganneef ilaalee nu laalee akka itti galuuf malee an keessa turuuf baay'ee miti. Fakkeenya ta'een baay'ee kan inni itti yaadee irra jireessamuu naannoo ko anuma jiraadhu san ganda kochaadha akka artiist Silashii Damissee sanarratti
waa tokko illee hojjedhee bira darbaa kanan jedhudhaan kaayyoon kun. Dargaggoonnoo kana fudhatanii amma hubannaa sana fudhatanii hojiitti galuu irratti amma maaltu jira jijjiiramni? Amma jijjiirama guddaatu jira. Innaa nuti galii argannu kan argaarra jiru amma argannu argaarra jiru gurmaa'uudhaaf amma dargaggoo baay'ee gaafachaa irra itti seenuu malee. Amma akka fuulduratti nama baay'eet gurmaa'a. Sheeltariin guddichi tokko illee hojjechaa maa jira. Kantiibaan dura addeen gannatti illee dhufanii nu ilaalaniiru hin beeku. Sheeltariin sun immoo waan baay'ee irratti ijaa hojjetamuufu dargaggoota kana gurmeessee achi galcha kan jedhu yaada qabna. Egaan kabajamtoota hordoftoota OBN kan bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordofaa jirtan mariin addaa OBN biiroo misooma magaalaaf manneen Oromiyaa waliin wal ta'uudhaan yeroo jalqabaatiif foorumii magaalota Oromiyaa magaalaa Jimmaatti qophaa'u sababeeffachuun isin biraan gahaa turre kan kutaa jalqabaa kana fakkaata ture. Marii kana keessattiyyuu qophiin magaalaan Jimmaa taasisaa jiruu fi waliigala immoo magaalonni Oromiyaa gama misooma dinagdee fi siyaasaatiin maal fakkaatu kan jedhu bal'inaan kaasnee mari'annee jirra. Marii keenya addaa itti aanuun ammoo kutaa lammaffaa marii qophaa'ee kan isin biraan geenyu ta'a akka hordoftan isin affeerra.